dhuguun faayidaan fayyaaf qabu maali? Dhalli namaa buna dhuguu kan eegale jaarraa 15ffaadha as akka ta'e ragaan ni mul'isa. Yeroo ammaa kana akka addunyaarraatti bunni dhugaatiiwwan heddumminaan dhugaman keessaa tokkodha. Qorannoowwan adda addaa waabeffachuudhaan faayidaa buna dhuguun fayyaadhaaf qabu waliin ilaalla. Viidiyoo kanaan booda warri buna jaallattan jaalala keessan bunaaf qabdan cimsattu, kan buna jibbitan yoo jiraattan ammoo yaada keessan jijjiirrachuun fuula keessan gara bunaatti deebiftu. Akkam jirtu hordoftoonni Yeroo Fayyaa? Baga nagaan gara Yeroo Fayyaa nagaan dhuftan. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo keenya har'aatiin faayidaa 5 bunni fayyaaf qabu akkuma armaan oliitti seensa irratti ilaaluuf yaalle qabxiiwwan ijoo ta'aniif akka armaan gadii kanatti ilaalla. Kun Yeroo Fayyaati. Akkuma armaan olitti kaasuuf yaalle faayidaa bunni fayyaaf qabu qabxii 6 akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessineerra. Waan waliin jirtaniif galatooma. Tokko, dhukkuba sukkaaraa ittisuuf. Akka qorannoon hedduun mul'isutti bunni dursee dhukkuba sukkaaraa yookiin immoo type 2 diabetes mellitus nurraa ittisuu akka danda'udha. Dhukkuba sukkaaraa yeroo ammaa akka addunyaatti nama miliyoona 589 oltu ittiin rakkata. Bara 2050 immoo miliyoona 853 ta'a jedhamee tilmaamama. Buna dhuguun carraa dhukkuba kanaan qabamuu parsantii 23 hanga 50tti gadi buusa. 2. Carraa dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessaatti ni hir'isa. Karaa tokkoon dhukkubni onnee fi dhiiguun sammuu keessaa yookiin immoo stroke wal qabatee waan ta'eef dhukkuba sukkaaraa yoo ittisu dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu keessaas ni ittisa. Karaa biraatiin ammoo wal dhahuu rukuttaa onnee yookiin immoo heart rhythm disturbance kan dhukkuba onneetii fi dhiiguu sammuu keessaatiif sababa ta'u malu nurraa dhorka. 3. Dhukkuba narvii nurraa ittisa. Buna dhuguun dulluma keessa dhukkuboota narvii dhufu nurraa ittisa. Kunis madaala qaamaa eeggachuu dadhabuu, maashaalee qaamaa garmalee kontoffachuu, qaamaan hollachuu fi deemsaan qususuu. Kun walii galatti Parkinson disease jedhama. Dandeettii waa yaadachuu dhabuu yookiin immoo hunda irraanfachuu dementia yookiin immoo Alzheimer disease jedhama. Dhukkubootni lameen kun keessumattuu namoota umuriin isaanii 65 ol ta'e irratti mul'atu. Dhukkuboota yaaluuf rakkisaa ta'anidha. Namoonni buna dhugan carraan dhukkuboota kanaan qabamuu ofirraa ittisu. 4. Kaansarii ittisuuf. Akka qorannoon agarsiisutti namoonni buna dhugan carraan kaansarii tiruutiin qabamuu isaanii parsantii 40 yoo gadi buusu, carraa kaansarii mar'imaaniin qabamuu parsantii 15 gadi buusa. 5. Tiruun keenya fayyaa qabeessa akka ta'uuf. Hojii guddaa kan qabu tiruun keenya keemikaalota nyaataa fi dhugaatii keessattuu alkoolii keessatti argamaniin yeroo garagaraatti rakkoon irra gahuun dhukkubsatee sadarkaa dhumaa gahuu danda'a. Kun ammoo yeroo gabaabaa keessatti nama ajjeesa. Bunni tiruu qulqulleessuudhaan keemikaalota hubaatii fidan irraa eega. 6. Dhiphinaa fi si'aayina dhabuu yookiin immoo dipireeshinii nurraa qolata. Qorannoon yuunivarsiitii Haarvarditti godhame akka agarsiisutti buna dhuguun sababa si'aayina dhabuutiin kan dhufu rakkoo ofiin of ajjeesuu yookiin immoo suicide akka hir'isu ni dubbata. Faayidaa bunaa kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, yeroo ulfaa garuu dubartoonni buna dhorkamuu baatus xiqqeessanii yoo dhugan gaariidha. Akka qorannoo mul'isutti dubartoonni yeroo ulfaa garmalee buna baay'isanii yoo fayyadaman ulfi bahuu danda'a jedha. Bunni xiqqoos taatus dhiibbaa dhiigaa ni dhaba. Kanaaf hin dhuginaa jechuu baatamus namni dhiibbaa dhiigaa qabu xiqqeessee dhuguu qaba. Maarree bunaa fi nagaa hin dhabinaa jedha mitiree Oromoon yeroo buna wal waamee waliin dhugee gargar ba'u. Buna dhugaa fayyaa keessan eeggadha. Kun dhaamsa Yeroo Fayyaati. Viidiyoo keenya har'aatiin asumarratti goolabna. Yeroo biroo mata duree haaraan amma wal arginutti Yeroo Fayyaa sabskiraayib hin goone yoo ta'e sabskiraayib godha. Laayik waliif godha. Koomentii jalatti yaada keessan nuuf qooda. Buna guyyaatti siinii meeqa dhugdu? 2, 3, 4 yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessa. Bunaaf nagaan dhabina. Turtii gaarii.